kansera jallise abimo Isaias kansera jallise Seenaa gabaabduu Alii Birraa 1948 Sadaasa 6 Barkum 2022 kansera jallise abimo Isaias kansera jallise Uumama isaarraa kaasee Itoophiyaa kan jaare diinarraa ittisee fi addunyaatti beeksise Oromoota warra jaarinsi utubaa ta'anii fi goobana daacee fi quusee dinagdee kanneen diinarraa ittisanii fi kanneen akka Balaay Zallaqaa Qilxuu warra addunyaatti beeksisee fi Abdiisaa Agaa Abbabaa Biqilaa Faaxumaa Roobaa biratti kumaataman maqaa dha'uun ni danda'ama. Haalli olii biratti afaanii fi aadaa Amaaraa kan maqaa Itoophiyaa golgatee lubbuu itti godhuu fi guddisuu keessatti qoonni Oromoota Amaarotaa oli. Fakkeenya kanaatiif Tsaggaayee Gabramadeen, Xilawun Gassasee, Bizinesh Baqqalaa fi Oromoota baay'eetu lakkaa'ama. Warri armaan olii kun beekaa yookaan wallaalaan if dibanii yookaan dogoggoranii lammii Oromoo waanjoo diinaa jalatti galchuu bira darbanii maalummaa fi eenyummaa isaa mulqee tan Amaaraa akka fudhatuu fi of goone keessaan akka ta'u godhamuu keessatti gumaachi isaanii guddaadha. Namoonni aangoo fi dantaa waa xiqqoon fedhii lammii isaanii gananii fi gurguran hawaasa hunda keessatti rakisha. Qaaliin warra aangoo horiin sadoo fi qananii dantaa lammii isaaniitti duyda gara hin galchine haala kanaan bu'uura Oromummaa kan ta'e afaanii fi aadaa Oromoo dhabamsiisuu fi ijibbaata diinni godhaa ture ongeessuu keessatti namni wallaansoo seena qabeessaa godhe afaan Oromoo du'aa diinni awweef jalaa ba'e sadarkaa irra ga'e heluu keessatti gumaacha hundaa olii qabu Alii Birraati. Alii Birraa abbaa isaa Muhammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Alii irraa Xaaliyaanii biyya teenya keessaa ba'e bara 7 caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Dirree Dhawaa ganda kaabaa kan gara ganda qoree duubaan jiru jalatti argamutti nama dhalate. Muhammadii fi Faaxumaan wal fuudhanii bara 5tti Aliin dhalate amanta 3 wajjin jiraachuu dadhabanii addaan deeman. Yeroo tana abbaan Aliitti waan cicheef Faaxumaa odoon jaallanne ilma isaa abbaatti dhiiftee ejersa gooroo biyyatti dhalattee guddatteetti deebite. Haalli kun Alii abbaa malee haadha dhabellee godhee haa ta'u malee Rabbiin adaadaa isaa Maariyaam Muusaa abboonyi obboleettii abbaa akka haadhaa taasiseef. Abbaan Alii Muhammad nama ogummaa hojii harkaatiin beekame. Hojii tanaan nama shariikaa baaburaatti mindaawee sanbaratti kontiraata hojii tan boombaa bishaanii manneenii fi naquuf bakka cabe tolchuutiin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa waliin qabuun nama jiraatu. Haala kanaan ilmi isaa tokkichi Aliin ayyadaa malee guddisuu murteeffate. Aliin akka umrii barnootaa ga'een mana barnootaa amantii Islaamaa kan maqaan Madrasaa Jadiidaatti beekamu kan ganda Lagaarreetti karaa oliin argamutti galmeeffame. Achitti amma ulaa 5 eega baratee booda mana barnoota gaafasiitti maqaa Lu'ul Mokkonnan qabaachaa ture kan Gaziiraa keessatti argamu geeffame. Achitti ulaa 6ffaa xumuree san booda Aliin fedhii gama kanaan barnoota itti fufuu dhaabuu waan hubateef abbaan madarasaa Arabii kan Ustaddaa Gubbee kan gaara ganda qabri ijoollee gubbaa argamu naqe. Aliin barnoota madarasaa Ustaddaa Gubbeetti kennamu yeroo gabaabduu keessatti fixe achumatti barsiisummaa mindaa'e. Ustaddaa Aliin moggaafame isa haala kana keessa jiru sosso'iinsi afran qalloo kan guddina afaanii fi aadaa Oromootiif bu'uura ta'uuf jiraatu Dirree Dhawaa keessatti jalqabe.
kan sossoo kanaaf sababa ta'ee aruuza ilma uggazaa kan jalqaba bara 1961 keessa godhame gaafana weellistoota wallee afaan adda addaatiin affeeramtoota bohaarsaa turaniin rabbiin rahmataa godhuu fi Abdullahi Girichoo mee wallee afaan keenyaatis takkallee taatu nu dhageessisaa kaajee weellistoota keessaa kan gaafii Abdullahiitiif deebisaa kennuu dhabnaan Rabbiin jannataan haa qananiisu Hasaan Umar Tarree sagalee ol kaateen gaafii Abdullahi warra duydarra jiraniif irra deebi'ee gaafii lammadaa itti darbatamnaan kan mi'a muuziqaa dhawaa ture tokko meeshaa muuziqaa afaan qottuu hin beeytu yoo ittiin dhawan ni cabxii deebisaa jettu kenne. Deebisaan kennamte qaanqee dallansuu fuula Abdullahi Girichoo Hasaan Umarii fi dargaggoota dura facaatee shaaraa bashannanaa aruuzaatiif dhaabbatte shororkaan weerarte. Dubbiin gurbaan mana aruuzaatti afaan Oromoo laalchisee darbate shaaraa aruuza keessaa qofatti hin dhaabbanne. Hawaasa Oromoo naannoo san keessaa ta'uun manguddoota haalaan onnachiiftee odoo hin turin horii walitti baasanii mi'a muuziqaa ammayyaa bitanii dargaggoota fedhii weellisuu qaban harka kaayan. Gochi kasii Hagayya 5 bara 1961 hawwisoo afran qalloo tammaqaa urjii bakkalchaatiin beekamuuf jiraattu dhalche. Miseensonni urjii bakkalchaa kanneen hormoonika afuufuu rakkisaa turan yeroo gabaabduu keessatti mi'oota muuziqaa bitamtee fi wal fudhatanii bittotteessa 8 bara 1962 ayyaana Iida Ramadaanaa kan Hijiraa 1381 dooyaa galma bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti ol bahanii hawaasa seenaan daawwatamtee hin quufne badhaasan. Achumaan dargaggoonni magaalattii maraan ilmaan afran qalloo maaliif tetteessanii dardara alagaa fi cinaatti hin gartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii duubarraan teenyaa tankaraa yaatulleen waan weellisan bartana jarritii walleen jechuun wallaansoo aadaa fi afaan isaanii guddisuutti yaaman. Akki kun magaalaa Dirree Dhawaa urjii bakkalchaa biratti hawwisoo biiftuu ganamaa hiriyaa jalqabaa maskoob aarsaallee fi suuqalaa ilaaq badhaase. Dargaggoota malees shamarran maqaa Zeebaa Timiraa Biqilee fi Aynabeen gurmeesse akkuma dhiiraatti dooyaa agarsiisaa gubbaatti baase. Dargaggoota yaamicha urjii bakkalchaa jalaa awwaatanii guddina aadaa fi afaan isaaniitiin bobba'an keessaa tokko Alii Birraati. Aliin nama ijoollummaa wallee fi weellisuu akkaan jaallatu kanarraa kan ka'e mana barnootaa keessatti faaruullee yeroo adda addaatti barattootaan dhiyaatan irraa qooda fudhachaa ture. Sanittuu umriin bara 14tti hawwisoo hiriyaa jaalalaatiif isa kaadhimsiise. Haalli hawwisoo hiriyaa jaalalaa tan kaadhiman umrii warra urjii bakkalchaatii gaditti makamee odoo xiqqoollee hin turin dandeettii yeedaloo wallee baafachuu fi weellisuuf qabuun urjii bakkalchaatiin fudhatamee Iida Ramadaanaa kan gurraandhala 25 bara 1963 dooyaa gubbaatti ba'ee sagalee isaa bareedduu fi alalaasaa midhaagaan wallee birraadhaa bari'ee ilillii urgooytee dilee maaliin qabaa rabbii kiyya gooyte jettuun weellisuun daawwattoota if wallaalchise. Warri galma keessa turan wallicha bisbis jechuun akka irra deddeebi'ee weellisuuf godhanillee dhagayanii quufuu dadhabnan guyyaa sana booda maqaan abbaa Muhammad Muusaa irraa hafee Aliin kan birraa ta'e. Akkuma dooyaa irratti ba'een Aliin sagalee fi sosso'aan onni hawaasaa keessa seenee xiqqaa fi guddaan magaalattii isaa bare. Dardarri yeroo waan barcaa dhaban Aliitu rakkateen maallaqaa fi waan biraatiin warri duubarraa funaannatu ta'an baala gaariin magaalattii Alii miilaan deemuu dhorkite. Alii Birraa sosso'aa afran qallootii fi hawwisoo urjii bakkalchaatii beenzila ta'e. Hiriyaa waltaatee yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaan wallee akkaan tolchaa tapha afaan keenyaa sumatuu xaliilchaa
kan dhufee caqasee gumaacha galalchaa garaa nu hidhanii onnee hidhaan taatu yaa urjii bakkalchaa tan bariisaa baatu jechuun hawaasni Oromoo Dirree Dawaa malees naannoo baha Oromiyaa keessaa iddoo dhaqanii walli isaanii maratti jaalalaa fi kabajaa hawwisoo isaaniitiif qaban ibsan. Faaruu olii tanaaf burqaan Alii Birraati. Hawwisoon afran qalloo afaan Oromoo biratti kan Sumaalee, Arabaa fi Adaree weellisuun warra gaafa Aruuzaa ilma uggazaa afaan Oromootiin qoosan soba Oromoo dabree kan isaanii keessatti bilash godhan walleelee isaaniitiin fedhii hawaasaa naannoo sanii guutuu fi caalaqqisaa waan dhufaniif aruuzni isaanii alatti gatii dhabe. Haala kana keessatti ministeeronni Jibuutii kanneen boqonnaaf Dirree Dawaa dhufan isaanii weellisu arkanii Jibuutii dhufanii hawaasa isaanii akka bohaarsanii fi achumaanuu jabbiya biraa isaan sosso'aa afaanii fi aadaatti kakaasaniif gara manguddootiin hawwisoo urjii bakkalchaa affeeran. Wallisoonni afaan Oromoo biyya alaatti affeeramuu mootummaa Haayile Sillaaseetiin jijjiirama hawaasa Oromoo keessatti dhufan jirurraa baaragaa fi dallansuu qabduun fudhatamuu didee saniif wallistootaa fi paaspoora daangaa ittiin qaxxaamuran kennuu didan. Alii fi wallisoonni urjii bakkalchaa gariin murtii bulchiinsa Amaaraa fudhachuu didanii odoo abbootii fi manguddootaan hin mari'atin tokko lamaan Jibuutii dhaquuf baabura garas deemurra if kaayan. Bakka sakattaa malan dabran wal duraa duuban Jibuutii seenanii birraa 24 bara 1965 afaan Oromoo dooyaa biyya alaa irratti baasan. Duratoota Oromoo kanneen magaalattii keessa jiranii fi waliin dooyaa irratti baasuun wallee afaan Oromoo malees kan Arabaa, Sumaalee fi Affaar muuziqaa ammayyaa fi sosso'iinsa ajaa'ibaatiin mindaa'insa wallisuun ummata magaalaa Jibuutii seenaa daawwachiisan achuman saba Oromoo boonsan. Oduu wallisoonni afran qalloo magaalaa Jibuutiitti agarsiisa godhu gurra mootummaa Amaaraa seenuuf yeroo irraa hin fudhanne. Jarri duraanuu sosso'icha ugguruu barbaadan. Abimoo Isaayyaas kan seera jallisee. Abimoo Isaayyaas kan seera jallisee.